Akkam jirtan daawwattoota chaanaalii koo nuuf galchaa egaa akka nuuf galchitan namana tibbana sababa dhimmoota adda addaatiin odeeffannoo wayitaawaa dhiyeessuu hin dandeenye egaa tibba kana biyya keenya Itoophiyaa keessatti wantoota adda addaatiin kan raawwatame muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gaaffilee adda addaa miseensota mana marichaarraa isaanii dhiyaataniif ibsa kennaniiru. Dhimma nagaa irratti xiyyeeffachuudhaan akkasumas guddina diinagdee fi bu'aawwan damee dippiloomaasiitiin galmeeffaman irratti ibsa bal'aadha kan kennanii. Ibsi isaan kennan kun egaa xiyyeeffannoo guddaa torban kana ta'ee itti fufeera jechuudha. Har'a immoo mana marii bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed muudamni qondaaltota olaanaa akka isaanii ragga'uuf yaada ka'umsaa miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniiru. Egaa akkaataa kanaan muummichi ministeera ittaanaa muummicha ministeeraa ta'uudhaan akka muudamaniif obbo Tamasgan Xurunaa dhiyeessanii ministeera dhimma alaa akka ta'aniif kan dhiyeessan ammoo ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseeti. Haaluma wal fakkaatuun ministeera eegumsa fayyaa ta'anii akka isaanii muudamaniif kan dhiyeessan ammoo Maqdas Dhaabaati. Muudamni ministeerota kanaa egaa sagalee guutuudhaan ragga'eera. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiin ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee kanaan dura ambaasaadara Itoophiyaa ta'uudhaan biyyaalee adda addaa keessatti biyya isaanii Itoophiyaa tajaajilaa turaniiru. Nama ga'umsa olaanaa horachuu danda'anidha. Egaa ministeera dhimma alaa ta'uudhaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan dhiyaatan ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseeti. Ambaasaadder Taayyeen egaa biyya isaanii Itoophiyaa ambaasaadara ta'uudhaan biyyaalee adda addaatti bakka bu'anii tajaajilaa turanii hanga dhiyeenya kana gara biyyaatti deebi'anitti egaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti taa'uudhaan achitti jechaadha ergama addaa Itoophiyaa ta'uudhaan dhimma hidha haaromsa Abbayyaa irratti falmii olaanaa taasisuudhaan injifannoo boonsaa Itoophiyaa boonsite galmeessisaniiru. Egaa dhiyeenya kana ammoo gara biyyaatti deebi'uudhaan gorsaa ta'anii hooggansa olaanaadhaaf deeggarsa taasisaa turanii amma immoo muudamaniiru. Egaa ministeera dhimma alaa ta'anii Itoophiyaa tajaajiluu jechuudha. Muuxannoon horatan hedduu olaanaadha. Muuxannoo horatan kanaan biyya isaanii ni tajaajilu jedhameeti kan eegamu. Ambaasaadder Taayyeen egaa miseensa paartii badhaadhinaati miti. Muummichi ministeeraa wayitii yaada murtee muudamaa dhiyeessanittis kana kaasaniiru. Egaa paartiin badhaadhinaa miseensota isaa qofaaf odoo hin taane namoonni miseensummaadhaan ala ta'anii fi biyya tajaajiluu danda'anis akka muudamanii gara hooggansaatti dhufaniif kanumaan durayyuu taasisaa ture. Isuma kanatu itti fufee jechaadha. Kan itti aanu muummicha ministeeraa ittaanaa ta'uudhaan kan muudaman obbo Tamasgan Xurunaati. Obbo Tamasgan Xurunaa egaa akkuma beekamu kanaan dura hooggansa adda addaa irratti hojjetaa turanii loltuu ta'anii biyya isaanii tajaajilaniiru. Ergasii boodas egaa sadarkaa hooggansa olaanaa irratti Itoophiyaa tajaajilaa turanii dhiyeenya kana immoo daayirektara olaanaa humna nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa ta'uudhaan tajaajilaa turanii amma immoo bakka obbo Dammaqaa bu'uudhaan egaa ittaanaa muummicha ministeeraa ta'uudhaan Itoophiyaa kan tajaajilan ta'a. Kanumaaf muudamanii muuxannoo horataniin isaanis biyya isaanii Itoophiyaa ni tajaajiluu ni boonsu jedhameeti kan eegamu. Sadaffaan ministeera eegumsa fayyaati. Ministeerri eegumsa fayyaa kanaan duraa Liyaa Taaddasaa akka ta'an ni beekama. Egaa iddoo Liyaa bakka bu'uudhaan Maqdas Dhaabaa akka tajaajilaniif muudamni isaanis haaluma wal fakkaatuun ragga'eera. Maqdas Dhaabaa kanaan dura akka muummichi ministeeraa himanitti hooggansa adda addaa irratti tajaajilaa turanii muuxannoo bal'aa horatanidha. Muuxannoo horatan kanatti fayyadamuudhaan hojiin ministeera eegumsa fayyaa akka babal'atuuf tajaajilli damee fayyaatiin hawaasni argatuuf akka yerootti dhaqqabuuf nama haala mijeessanii fi
hoogganuu danda'anidha jedhamanii nama dhufanidha. Hundumaafuu egaa yeroo tajaajila gaariin hawaa fi waan hordoftaniif waan dhageettaniif hedduun isin galatoomfadha. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan adda addaa yoon argadhutti isiniifan dhiyeessa. Chaanaaliin kun namoota kanneen biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib godha. Yaada kennuus ni dandeessu. Waan hordoftaniif hedduun galatoomfadha. Fayyaa ta'aa, nagaatti.